No. Yesuusi ifa biyya lafaati amma bara baraatti ifa malee amma lafarra jiru qofa hin ibne jechuudha. Tole macaafni akkas jedha duba dubbiteetii dhugaadha moo ta'e Yesuustu dhugaadha. Akkas jedha sagalichi jalqabatu waan hundumaa dura ture. Sagalichaatii miti sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture. Boo takkaa dhaabime waan isin jee ifaa biyya lafaati hagam biyya lafarra jirutti ifaa biyya lafaati jedhe ati immoo lakkii haga biyya lafarra jiru miti jette bara baraanii nu maddan nu baas. Ayamma sini jecha sanii akka waan dubbatameef qaba tokkorraa kaasa dubbisaa malee dura je'ee moon jenne. Naan dubbisime iddoo naafiti iddoo inni jiru. Ani hanqaan biyya lafarra jirutti ifaa biyya lafaati. Hangaan biyya lafarra jirutti ani ifaa biyya lafaati jedhe. Fidi macaafa jalqabarraa kaanee dubbinna. Bakka san hin beektu ati. Beenanii dubbachaa argamu. Yoo ati hin beektu. Naafidin jedhame iddoo haasaatti. Ati hin beektu macaafni seeti. Siifini akkaminnaan jetta waan je'eef qaba akkaminnaan jetta osoo juuza sanuu hin beeyin saffaa san hin beektu suuraa sanillee hin qaraaneeti. Aayeta sanillee. Yesuus gooftaa ta'uu isaatiin amantamoo namantamati. Sun rakkoon qabu anuu gooftaa abbaa caalii gooftaa innee lallabu jiraan kun oli xabiiftuu tanatti isa gooftaa innee maal jettu. Wanni akkasii hin jiru. Wanni akkasii ati gooftaadha malee namni gooftaa miti. Gooftummaa Yesuusuu waakkachaa jirta abbaa caalii eessatti amanta silaa? Isatti. Tole okay macaafa irratti ani hagam biyya lafarra jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe. Tirri moo dogongora? Yesuus Kiristoosi. Jedhee moon jenne dura tana deebisi. Ammasini dubbiin sun fakkeenyaaf dubbiin tokko yeroo jedhee moon jenne Yesuus jechuusaa qofa naa mirkaneessi hiikkaatti goota. Jedhee moon jenne kafana. Yesuus akka waaqa ta'etti naman to'ate. Tun itti deebinaa mee waan kana haa xumuru jechuusaa jedhee moon jenne. Isa itti deebina kana haasawna. Yesuus akka waaqa ta'e. Yesuus akka waaqa ta'e hin amantamoo hin amantu. Yesuus itti fufee yoo beekumsa qaban amma dhaggeeffatu. Garaan isa irraafamin waaqayyotti amanaa natti amanaa jee jira dubbate. Hayyee ani si dubbiseemi. Ani macaafarra ni jirti okay siif mirkaneessa dubbiin tun ni jirti macaafarra ati hoo dubbiin hamman biyya lafarra jirutti ani ifa biyya lafaati Yesuus jedhe san macaafarra ni jirti moo jirtu Yesuusi ni jirti moo jirtu ani natti amanaa waaqatti amanaa nattis amanaan sun ni jirti sinjeetin jira ati hoo mana baay'eetu jira ani hamman biyya dhaggeeffadhu jireenya bara baraa ila Yesuus Kiristoos itti amante malee jireenya bara baraan qabdu amma. Diiguuf deemta gaamman tana dhiirri kanatti naasu. Jireenya bara baraatti namantu taanani Yesuus Kiristoositti namantu taanan jireenya bara baraa argachuu hin dandeessu. Hayyee galatoom nan lallabatti haya galatoom si dhaggeeffadheemi atilleen ani hamman biyya lafarra jirutti ani ifa biyya Iyale bara baraan ifeen. Nagadin buusinaa jetta. Okay akka namatti haasawi. Ani waan ati jette siif mirkaneesse ati immoo hamman biyya lafarra jirutti ani ifa biyya lafaati jedhee moon jenne. Amma maa macaafa sodaatta macaafa sagalee waaqayyoo maa sodaatta jedhee naan jee takkaan jenne naan jee. Sagalee waaqayyoo irra jira. Tokkorraa kaasaa dubbisaa malee. Boqonnaa sagalii shanirraa dubbisaa jirta mara. Asirraa agarte fila abbaa caalii sii godhe. Arra silaa sii galaa suuqee. Silaa ni jira naan jette. Fidi as kan isin jechuuqee. Jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Maaliif dubbateen? Maaliif dubbate jedhiiti duraan dusitti boqonnaa lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisi. Siifin kaasaa macaafa harkaan qabu harabbiin ragaa siifin dubbaddaa dhaggeeffadhu sammuu keessaa hin qaba wallahi.
Kanaafuu Yesuus Kiristoosii arrastee borostee ifa biyya lafa ifa bara baraati. Jaallattu jibbisa. Macaafni kam jaadu baadoo ko macaafni sitti mufatu sagalee waaqayyoo maa dabsita. Dhagee oduutan hima. Ela macaafa keessa ela iddoon kuni waan dubbatameef qaba siigalee miti. Siigalee guurannee uummata ittiin goyoomsina. Uummata ittiin goyoomsina. Uummata kana waan jeef naayim. Jeef oduutan hima. Waan jeef naayim. Waan jeef naayim. Ala iddoo tokko guurrattanii cal jettanii fiiddu sun. Arrastee borostee waan jeef naayimi carraa naayimu siif kanne waan jeef naayimi. Waan jeef nu himi nutiin kun warra garee shahaadaati. Waan kiliir ta'e qulqulluu malee hin feenu baromsi dogongoraa fi walmakaan sammuu teenya akka seenu hin barbaanu. Beeka du'onnee tana rabbiin irraa nu gaafata. Isumaan nu kanne sammuu tanas isuma irraa nu gaafatallee. Waan hin taane sammuu keessatti guurrannee yaanu. Allaan keessan jireenya bara baraa namaa. Ta'allaatti deebine. Allaan keessanii jireenya bara baraa namaa kennuu danda'a. Maaliif jecha jee mee koontekstiwaalii isaa naa himi. Allaan keessan nama moo waaqa qoye nama akka ta'e hin beektu. Mee itti deebina obboleessa kiyya kabajamaa wal keessan dhooynu anamma kabajaanis kadhachuu jira gandi kun namni dhibee jaatu nurra gaadha. Allaan waaqa